Eshi nageenyi waaqayyoo waaqa jiraata iddoo jirtan gola jirtan haala keessa jirtan isiniif habaayatu akka abbaan keenya nu barsiisetti akkanatti nama eebbisna ata na dinqee sanatti illee yeroo baay'ee waan gaafii ta'e tokko gaafii keessaan isinii deebisuu dhufe mataan koo gimaash kanneen maaliif as keessatti kamuu hin danda'u. So kanumatti nuula. Anyways, garuu sana dura yaada koo otoon hin kaasiin dura share godha, like godha isiniin jechuun jaaladha. Yaada qabdan, gaafii qabdan immoo karaa keessa na dubbisuu dandeessu, komantii jalas na barreessuu dandeessu, lakkoofsa koo viidiyootan duraan gadi dhiise jalas fudhachuu dandeessu. Mucayyoo tokkotu yeroo baay'ee namni naan jedha barkeet dhuguma si waan ta'eef ati maaf foqqachaa deemtaa yeroo baay'ee hin huqqattee hir'achaa deemtaa nyaata jijjiirii mana yaala dhaqii doktora mari'achiisi naan jette anumtuu kajeele hamma በነገራችን ላይ akkuma isin timemma yeroon Dubai jiru dadhabbi akkasiifaan hojii akkasiifaan hoo akkasiifaan fuulli koo dabala kiiloo 67 ture gannaan dhufu har'ani garuu 50 anyways 67 ture baay'een hojjedha hojii dhugaa waaqayyo alga sagal mana keessa kanafamu qulqullinni akkasitti alga sagal akka taftan sinu beektu sana biraan firaashii lama fudhatanii deemanii deddeebisu abbaa fi ilmi qulqullinni akkasii uffata nama sana akkasitti miicca ijoolleen gugurdoodha wanta baay'eedha jechuudha. Kanaaf isa keessattu mana barumsa iddoo sadiin dhaqa achi fagoo tokko iddoo kolleejjiin geessa ijoollee iddoo high schooling geessa daa'ima xixiqqoo amma kana toon hojjedhu hoo sana keessatti kan nyaata hojjettu qophaa isheeti waan ta'eef amma sana keessatti garuu qaamni koo dabalaa dhufe. Haa ta'u biyya galee mataa koo kana isinii jechuun yoo feetanii dhaqaa duuba dhuma waggaa kana dhuma isaa duuba viidiyoo kana ilaala waggaa lammaffaa jechuudha. Waggaa lammaffaa viidiyoota jiran mataa koos ilaaluu dandeessu. Qaama koos ilaaluu dandeessu. Ji'an galee amma ji'attumaan jedhu. Baqa fuulli koo hadii dhugaa waaqa isiniin jedhu. Amma ji'attumaan jedhu. Ji'a lammaffaan jedhu. Hir'achaa. Garuu na nyaadham. Hojiin qabu. Narrafam saatii amman fe'ee jechuudha narraffifna. Hir'achaa. Ji'a 3 hir'achaa. Ji'a 4 hir'achaa. Ji'a 6 booda mul'uma hir'achaa. Nan dhukkubu kana biraan jechuun kuni maal jechuudha isin baruu qabdu dhibee isa foon nyaatu yookiin isa si ciniinoo keessa si muru isa falaxoo otoo hin taane keessa idda keessee liqabe kan si yaachisu isan na qabate yeroon isiniin jedhu waan amma kana na yaachise akkaataa itti jiraadhu waan itti jiraadhu dhabee otoo hin taane ayii barootan dabarse. Namni itti kan fayyadamuuf jecha dadhabbiin itti dadhabi sana waggaa ammoo sana otoon guyyaa tokko amma yoon fedhame amma bakka gaafa na dhukkube gaafa dadhabe dhiisuu cufuu hin danda'a otoo hojiin jalqabne taa'uu hin danda'a baroota amma sana garuu guyyaa tokko hin boqanne otoon immoo akkam boqadhee fi akkana jedheetti boqadhee isa jedhuun yaada jechuudha tokkicha yaannaan immoo dhiisuu hin dandeessan kana baraas deemaadha. Garuu yaadina. So na yaada. Wanti na yaadu immoo amma maaliifan dhabee toon taane ayii toon hojjechuu baadheen jedha. Ayii otoon ofitti hin fayyadamne baroota amma sanaa balleesse. Naafoon taane isa jedhu. Yeroo tokko immoo warra itti fayyadame naa waan isaan ittiin hojjetatan sana laaluun haaraa jechuudha. Kanaafi isaadha kani na dhukkubu kana booda doktoraan kan hin mari'adhu samalee waan biraan qabu. Ammuma immoo saatii kanatti ani lubbuu tokkoon qaba nama wajjin jiraadhu kana wanti biraa wanti na cannaqu qabu garuu
tirfiidha ammoo wanti jiru fakkeenya tirfiidha. Gin maaliif ta'e sababa sanaan har'aa waan argachuu qabuyyuu sana dhabee isa jedhamu malee ammumallee meeqatu immoo na kayyeela nama fayyaduudha rasmiyaan akkasittis utuma namni na balleessuu deemu ana waan ofumaaf na ijaara garuu utuun akkan hojjedhe akkan dadhabe akkan baroota fixe sana isa jedhutu sammuu koo keessa galee na dhiisuu dide sirriitti immoo amma ta'e yoo qabdanii haartaan isinin dhiisu wanti sun tinni isinitti jedha jechuudha yeroo baay'ee na argitan innaa kalkuleetii keessa galtan innaa waa tokko isin hir'atu otoo suni ta'uu baate nan hir'atu jettu jechuudha. Isanaara dhiisuun dadhabaa jechuudha gizee baay'ee dhiisuun danda'u waa'ee sanaarratti. Bargixatoo dhiisanii kana lama kan dhiisu kan dhibamee miliyoona meeqa baasu jira joo anoo fayyaan qabamu waan sanarratti garuu lamin akkas na jechisiisa gizee baay'ee. Maqaa Yesuusin kan rukutame haa ta'u narra በኢየሱስ ንጋዋጋ መቃ ኢየሱስ እንተሽ ገና ጀደቶ ተውነማ ታኤ ንጋዋጋ ከሲት ተጀጀበሱዳ ኢሳቱ ሲሊክስ ነገሌ ሩባኤን ዋኒ የሩም ኩል ዋኒ ናሩ ፈከዱ ገሩ ቆባቲን ኛ ዳርግታይ ቆባቲን እቲ ቂንጠላት ጋፈዱ ቶሱንተ ኤሰነቱ ታአቶ ቶሱንተ ኤሰነቱ ቶሱንተ ያናራከም ተንጅራዶ ቶሱንተ ከነማ ፈኖ ጀደ ምናምን አንጀራ waan biraa miti tusun ta'e maafan waggaa tokko lafa ta'u tusun ta'e maalifan kana bichaa hojjedha sa jedhu gaafii natti ta'a. So akkasi isatu gaafii keessa nagasha malee waan biraa miti kanaadha mana kimi waan hin dhaquun qabu mataan nan bawaa fatu dhugaa waaqa Israa'el yeroon Dubaay jiru isinitti miira fakkeenya waan tokko kaafeeti. Dana dhuguba matan dhuguba na bawa bata lafanna mara maltu na goda malla goda turi garu ergangale iddo tokko nan dhuguba garu inaga irracha huqqashanne bagise bae asmattis namni manta taati duraamina uftumi uljinni silalu me sodanna mata kirim duramurte nanje bargata dibu ise dhaachu ise suruma qilleensa kannan amma mitirenna biya gad gen keessa keetii yugas mataanis kan margu bar keessi seelonni kee normali bakka guutuu yoo ta'an waa sammuun siriphisu yoo ta'e sirratee deema jechuudha mataan kun manciitu buqqaa soon jedhen buqqa'een argu garuu gabaabbachaa deema. Yeroo baay'ee irraa kakka'an waan irra dhaabadhe sanayyuu yaadadhe yeroo baay'ee cuuntiin istooppi gochaani. Kana jechuudha kanaaf na hir'ata kanaaf nu qachaa deema malee waan biraa hin qabu mucaa tokko na dinqee komantii wayyaa baranamee na barreesse yeroo baay'ee qachaa deemta namni ermee furdata waan naan jedhaniif isaan bira tareeyyuu isa kana garuu deemiti mana yaala doktora mari'adhu nyaatas jijjiirii naan jette na barreessinaani akkas jedhee nyaanni kamuu nyaata waan ta'eef waan amma kana nama jijjiirsisu hin qabu nyaanni nyaata garuu haa ta'u malee nyaata sila yookiin waan ta'e ton taane siluma biraati namoonni baay'ee yeroo baay'ee maal akka ta'e beektu waa tokko xinxaaluu hin danda'anii bargix ana bichaa miti kan huqqatu namni haraba ture as deebi'ee jechuudha eenyumtuu kan huqqate bichaadha አይደለም ኪሎ 80 kan kaase 50 65 kan jiru uffanna rasaan uffatanii irratti hin argine gaafa dura dhufanii fi anumtilla akkasa nama uffata gonkumaa waan fide keessa hin jiru sichaamma zalbaaji taayitiin deddeebisee keedha malee uffata nasiifite malee inni dura natin ta'an abadan natin ta'u didhiphisee raasi deebisee dideeti ammas bal'achaa deema maaliif keessumaan irrachaa deema waan ta'eef so akkuma jiru tan teessisanii taayitiidhaan ala kada tureetu jala malee ani waan tinkeedhu jiru waan tin fidee dhufe qamisoonni fidee qamisi abashaallee dhisiise achitti maashini gonkuma keessa jiru akkanuma jira bakka waan ta'eef inkee wannees akkuma jirutti jira namoota baay'eedhaas immoo ana bishaan Itoophiyaa keessa galee namni uqqatu hunduma nutti badeennaan siin jedhu nyaata dhabanii yookiin immoo wanti jiraatan akkasatti jiraatan dhabamee miti biyya yeroo galtu erga wanti sun sirkaa hir'achuu yookiin sirkaa baduu barte ay jetta waan ta'eef ani itti dadhabee tokko itti fayyadamee jetta waan ta'eef
akkati itti yaaddetti siin ta'u waan ta'eef bakka olkee watteen arganne dhuftee waan ta'eef yeroon booda waan hunduu waan sitti jijjiirameef qobaa kee ganaa waan haatee sirreessuu mijeessuu anamma toon yeroo tokko maaliin isiniin jedhama adaganyaa maatii ani illee ofin jechuun dhaqaa dhugaa waaqa bakka xiiqii jira asiin onne cufan asii yoo cufan achiin saaqo achiidha akkasiin godha waaquma faana jechuudha maali ani dhugumaan jedha yeroo tokko ofumaa kooti jechuudha tokko ittuma dhiisa bakka jalaa cufamnaan jaluma cufee achumatti dhiisa tokko haadhee karaa ta'een williqee bahuun barbaadu waan ta'eef so inni akkas ta'e sammuu keessatti yaaddu wantoota immoo isin bukkeedha otoo biyya jiraattanii wanta ta'uu qabu isin hir'ate argitu waan ta'eef jechoota namaa inni riyaa keetii akkas ta'e inni maal ta'e akkas ta'e jedhu waan ta'eef ati waan ittiin bakka sana bakka buufte qabda for example amma riyoonni koo tarii duraan waggaa 7-6 dura gaa'ila godhatanii yoo nagaa ijoollee lamas of biraa qabu tokko qabu miti isaanitti isatu guddaan ammoo warra kaanitti inni harka Kiristoos keessa jira baay'atee footoo hin taane tokkichatu immoo iddoo gaarii qabata daa'ima yookiin ilmoonnaa jedhanii jechuudha fakkeenya duraan 3 qabaatte fi anadha tokkorraa tokko waggaa 15 kan akka seenatti kanarraa dhalatu yoo ta'e hiikaan qabu inni jaa dhale jechuudha inni jaa huumee wajjin adaga nyaatee waan ta'e jechuudha inni harcaasee goodaa keessa akka kadhattu godhu jechuudha inni naaf hiikaan qabu itti namanwaan haa ta'u malee namoonni jechoota sa'antu jira yoo saayikooloojiin kee immoo bal'atee konfidensii mataa keetii hin qabaanne yeroo namni jedhu sana hii dhuguma jettee of buufta ani iddoo sanaan jiru garuu namoonni tokko akkasitti of buusu iddoo sanatti hiriyoonni kee lama qaqisuun kee maal ta'e naamni siin jedhu yeroo tokko jechuudha bargixmee isaan ana deebisan immoo kadhatan ittiin jiraachuu barbaadu otoo waa jedhee fi barbaadu warri immoo akkasitti ilmoo qaban sun baga keessaa calaati baga toon jedhu maaliif faalladha ani tokko waayee toon as jiraadhe kanaayyuu jetta miti inni immoo suudhayee toon akkasitti deemee reefu fuulli koo sirrii ta'ee guutu namoonni hiriyoonni koo wajjin baranne mataan kan mul'ata isin jira dheerri dubarri immoo kun gubatee nama guddoon irraanfadhee bira darbe jechuudha tokko waan naan jetteen asumaan isinii qobaatoo isinii hojjedhe isinii wayyaashu qobaa isinii hojjedhas mudannoo kana jechuudha maaliif tokko kan fuulli mulumaa nama guddaa fakkaatee gubatee bakka dhugaa waaqaa ija kootiin nama cammaasaa sibaagoo miti madaabaraa fi wanta ta'een hodhate kiiwatu ija kootiin argee hiriyaa koo ta'ee wanta baay'eedhaan garaagarummaan jira isaanis kan ittiin nu caalan jiru anis waan ittiin caalu immoo qaba haa ta'u malee iddoon guddaan immoo ana bira jira maaliif hojjedheera waan taateef hirkaan qaba nama yoon kana booda tokko jedhee akka nama tokkotti hin jiraadhees wanti na hir'atu tokko hin jiru waan ta'eef jechuudha for example baqa kanaaf kan yeroo baay'ee foon namaa gaha nama tokko akka malee hir'atu wantoota kanatti qabameeti yeroo biyya galu wanta baay'ee hawwina gaachi teenye waanuma ta'ee bicha inni galle muluusa taasifnu muluus anamma yeroo baay'ee sinin jedhee akka nama jiraadhu kaatu gonkuma of hin tilmaamne gonkuma abeddan teessoon koo saasi jedhee of hin tilmaamne yeroon isinin jedhu gadin bu'ee jechuudha fakkeenya akkas ta'e filaan guddaatti of kaa'ee ture akkan hojjedhetti akkan biyya namaa gubadhetti akkan dadhabeetti jireenyaanis akkaatti of hin tilmaamne yookiin immoo meeshaan mana koo kana ta'ee akkaataa inni uffatatti miicu akka kana ta'ee yookiin kushinaan koo akkana ta'e yookiin manni ittiin koo akkana jedhee hin tilmaamne guddaan kakkaa'e sadarkaa guddaan kaa'e garuu yeroo tokko immoo namaan gadi buutu waan ta'eef ayii jettu gaa isaan qabamtu jechuudha ba'achi teenye waan baay'ee hawwite sanan bita sanan guuta minaamin jedhu dhufnee garuu roobii sanaa guutuu hin dandeenyu yeroo sana ayii maalittan barootamma sanaa fixe jechuu dandeessu maalittiin utoon taa'e foon kootiin jettu innaa isatu sin hir'isa ani waaqayyo na eebbifama akkuma mana koo keessa hundallee osoo agarsiisuu baadhe waan qabaniif waan hin qabne himuun waa'een baasu
jechuun akkaataa nyaanitti nyaadhee na furdisuu didee otoo hin taane yaada sammuudhaan yaaddu jireenya namni hojjetu moo hin yaada nama kaayyoo qabutu yeroo tokko gadi bu'ee yeroo tokko ol ka'a fooniinis akkasuma jechuudha. Maaliif hin yaada ka sammuudhaan yaada miillan otoo yaade kana irraachuun dhaquu sana anotoon akkuma nu fedha irratti zum jee laphee dhiibee deemee abbaan ta'e manni sirraa sila nama waama bakka akkasumatti otoo hin jiraadheera. Zalbaaji ishii fidee aadaa waggaa 5 iyyuu nageessi. Ishuma miicaa kana laphee dhiibee abbaan fe'inatti yee achi arraba natti baseechi naa baara achi waan ta'eef naan jechaa otoo hin deeme fuulli kottuu dabalaa naa dabala garuu hojjadhee beeka waan ta'eef dadhabee beeka waan ta'eef kaayyoon qaba waan ta'eef hojjadhee har'a dadhabee boru wayirran gaa waan hin jedhee dadhabeef yoommoo achirra tasa hin ga'in namni gassi buuse waan itti hacuucamtuuf ofitti qabamtuuf waan sammuu kee xiinxaltuuf waan gaafisitti ta'uuf waan ilaaltee haartuuf foonichi biyya lafaa sirraa hir'achaa deemaa jechuudha. Bargeet ani baay'ee furdina amma kanaan qabu uumamu waanu gin bal'oon ture lafeen illee babal'aana ture akkuma ilaaltan immoo seenaa isin jedhe yuutuubii haa jedhee yeroon jalqabu ilaaluu dandeessu viidiyoo seentanii baaxaam kun walitti nyu jedhee jechuudha. Anna akkasii baay'ee immoo kan hin haaru foon koo miti ammoo mallee namni mucamaa qabdi maal taatu maal yaadda ilmoo kee kamitti gaa'illi godhatte akkanooti qabeenyu maal naan jedhu na bukkee amma naa ga'an maaliin akkas nyaachaa bulu maal naan jedhu yeroo baay'ee si eebbisee waan gaa'illi godhatte hojii qabda qabeenya qabda minaamin waan ta'e naan jedhu yeroo baay'ee hin jedhu maal yaaddeet maasila maal daa'ima kamtu jira lubbuu lama kam minaamin naan jedhu isaanii fi so akkasi kanaaf hin uqqadhe yaaduma malee waan biraaf miti caalatti kan hin haarooni sila foonii miti ammas faashiniifuu namni uqqatee fa'ii deema miti rakkoon qabu hin dhukkubsadhu waan ta'eef fayyaa kooti waan ta'eef mataan nan bowwaafatu waan ta'eef uffata natti ta'uun bitadhee keewwadha waan ta'eef faashiniin fide garuu mataa koo harca'uun na aarsa yeroo baay'ee nama fayyadama wanti namni dhugaa waaqaan fayyadamne hin jiru garuu keessa keetii qababee jira ammuma mi'aate sammuun kee dhiphatu keessi seelonni keessa dhiphachaa waan deemuuf imtin hin jiru so deemtanii ilaaluu dandeessu yeroon biyya galee haa jedhee viidiyoo tokko hojjedhee mataa koo maal akka ta'e biyya galee achis yeroo hin jiru seentanii ilaaluu dandeessu. Har'as immoo waaqayyo eebbifamu hundeensaa jira nyuu dheeriin malee በምንም ታምር ደግሞ እኔ ብሬ ኩማ ጃታማን ቢቴ እንትን ከደሱ ከነ መገርሳ ኩማ ጃታማን ትፊት አይቀባቲ ማለት ኬሰት ሁኖ ዊጊን ኩማ ጃታም ኩማ ሸንተማ ኢትዮጵያ ኬሰት ዮ ገራሲ ዱባይ namni nagargartayna fiddan jiraatana 45 naafiddu kanana isum kanattan cima ammas waan sana gadi miti ta'usi yeroo sitti daga agarsiisu kana laalina ashi beekatifan muudidhaafinan dhuga mata dhawu na dhukuba yeroo sininja mata dhaachuu makana fedhin qabu an dangalee si alaman naadhe wiigidhaan si alama normali si atokku malee naanne nan tokko samalee yoona waan tarkisan jira miti reema nama taanna namaadha nama harkisuu hin danda'an baay'ee tokko intiniina jedha na obsisa saaf jecha hin dhaadhu mataa yeroo baay'ee zimja ofii kofamme akkas kokkodha hannatti dhimmamneedha fi malee agaruu kan naarsu waan hundumaa keessaa ammoo waan hundumaa keessaa isa nina jala dhumu naarsa dhugaa waaqayyo baay'ee tokko naarsa baay'ee tokko immitri waan san beeku bicha kaleessas mee inuma dhufa mataan gisee baay'ee uumamumas qaba ture ani yeroon deeme hin marga yeroon dhufe hin dhuma duras yeroon waggaa tokko ta'a ammoo ani dhufe yookiin ji'a 8 ta'a si'a 3 dhufe araba deeme as deebi amma kan in dhuma asinnaan deemu innaan dhaqe immoo dheeraata innaan dhufe immoo so kana xinnu kan inni taarullee ta'ullee foona ton taane ani isa kanadha malee foon isa gubbaa waan ta'eef hin dhufas hin marga ji'a torbe ji'a lamatti kan marguudha foon namatti kanaan ala uffata sitti ta'u guute kan bitattu faashinii adammoo qinni mitire nu baree akkasumatti shiqqetti inni bareedu nu so gaafii wasiiti ta'esuma warra kaaniifis maalumaaf hir'achaa deemti
maaltu tir'ate maal taatetti warri jettanii asumaan isinii deebisuu barbaadeetanii gaafiidha dhugaa gaafiinuma namatti ta'an bar maaliif akka maleedha waan ta'eef maaliif gisee hunda gammadaa jiraata miti namni gaa'ila godhatee namni hojii hojjechaa jiru hojjatte minaamin jechuun danda'ama kaa gubbaa qofaan akkasitti yeroo tilmaamtu hin fakkaata garuu isa kalee darbe naaraan san kalee dadhabee namni itti fayyadametu na aarsa anaaf nama sana lama hojjedhe nama gargaarii desne jira garuu eeyyama koona la waan ta'eef baay'eetti natti qabame nama karoora kootii waan ta'eef namni deebisee karoora koo fashaleessu baay'eetti gaafii natti ta'e jechuudha. Kana yaada qabdannaa barreessa isinis bora akka isin mudatu baraa deema argaa jirtu si namni yeroo biyya galee baay'een namaa dhugaa baay'ee huqqatu ijoolleen akkas